duubatti narkifatee inni jedhe. Karar om ya cah dulu mandi. Kota meja negara besar, mami nak macam ni. Agak tu anu kau sedih mandi mama. Ini tadi papa shop. Dulu lah. Kota meja malu ada bos nang kubin. Ayah negara ini soal cek na, ini mana mana dia marah. Ilame, wandu maafun ang kanis simi. Ayah negara. Mak aku. Itulah malina binne ni wasap ilai kan anu. Ini telah saya aku dumaran jadi amit ayah negara anak bos. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa maarre. Nagaa galatamaa ta'e. Ayyaana kana ilaalchisee gaaffii tokko tokkoon sin gaafadha jedheeni kan bara 2017 ilaalchisee eeyyamamoodha. Maalirraa miidiyaa kamirraa dhuftan kaase? Miidiyaa rakkoo hin qabu. Miidiyaa marratti darbaa achirratti of ilaaltu. TV kamirraa darba? TV Maal irratti darbaa? OBN OBS. OBS OBN. Kanaan duras yeroo qonna geggeessinu yaadataa dha bashoo. Yeroo baay'ee interview ta'aa turre. Bara haaraa kana mana koo dhufanii interview ta'u turan. Interview na godhu turan. Amma ka bara kana haaluma gaariin dabarsinannee yaadaar gaaffiin kee maalidha? Haa ta'u bara 2016 akkamitti dabarsitanii 2017 immoo akkamitti dabarsuudhaaf isin namoota cimoodha namoota beekamoodha safarri sin beeku anis miidiyaa tokko irratti sin beeka akkuma isin amma haasoftanii turtanii qonna irratti baay'ee hojjetaa turtanii kanaaf haala ayyaana kana ilaalchistanii maal jettu mataanis immoo akkamitti qophooftan. Safara shiyeettu sirreessi. Safara shiyeettu sirreessaadhuma. Nuyi ganda bushin akka ganda bushinitti haala gaariin geggeessaa jirra. Xiqqoo shinarra qabi. Haala gaarii geggeessaa jirra. Akkasuma haati bashoon kooyyoo gammachuu mana keessaa qabnu dorgitee yoo amma doo dhuftanii manatti interviiwuu gootanii baay'ee nageenya mana keenya keessa jiru akkaataa itti nama keessummeessinu odoo quba qabaattanii. Yaannee turre mana dhufuu yaannee turre garuu ayyaana kanaaf amma warri naannoo kanaa hiyyaa'u yeroo baay'ee anamma walumaa galatti ayyaana akkatti dabarsinu 2016 bara abaarsaatti moo maa jechuu keetata? 2016 keessatti akkamittiin dabarsitanii 2017 kana immoo akkamittiidhaan eeggattu. Amma isa dabarsitan nutti himtanii sarraa waan barannu yoo qabaanneen barannaa 2017 immoo karoora mul'ata akkamii qabdu isa jedhamuudha. Isin namoota sin gargaartu jedhanii maqaan keessa beekamaadha. Isa kan asirratti qabiga nama gargaaru aadaa keenya nama gargaarra. Amma ayyaana waggaa yeroo hundi sangaa qaleen beekte haati bashoo. Haati bashoo beektanii re OBS irratti darbuusaa OBN irratti darbuusaa immoo naan gammachiisa. Ayyaana waggaa kana akka gaariin dabarsaa irra sangaa qallee nyaachisaa jirra. Odoo hin ga'iin ayyaanni odoo hin ga'iin waaqnee qallee nyaachisaa irra. Ilma kun ga'uui. Uma afuufoo erga silaa. Amma gaalachanuu keessan hin gaafadha gaaffii kana 2016 darbeera dabarsitaniittu baay'ee bareeda isinii ta'a miidiyaa irratti kanaafiyyuu 2016 dabarsitaniittu keessa darbineerra 2017 karoorri kee akka dhuunfaa keetti maali isin akka dhuunfaatti gaafadhaati kan shenatti naasanii kanaaf akkamittiin karoorri keenya bara 2017 16 deebi'ee sin argin asuma sin eebbisa 2016 deebi'ee sin argin yeroo hundumaa kanadha wanti darbe deebi'ee sin argatiin eebba jaalannan ijaarsoliin naannoo bushaan naannoo akkam waa qabaachuu danda'a wanni kun obsi ayyaanni kun ayyaana gaariidha 2017 akka lakkoofsa isaa godoloo ta'e miti. Inceena keessa ceena karoorri kee maaniree kana keessatti dhalchuudha. Mana godhe ada bashoo asirratti illee naasa'u waggaa har'aa 2018 mucaa ilmaa tokkoon akkana eegdanii jedha. Itti naa'imaa nama na jaalatu hundumaatti. Amma ijoolleen qabdanis maaliif ilma ilma godhachuu barbaadan durbii hin gatamtiin barbaachiftu. Bashoon jirti amma shinee sartii wannoo guddifatte bashoo isheedhaan kana haadha bashoo abbaa bashoodha inni waamu. Naannoodha. Ishiin kaafa ayyaana waggaa dhuftee nu millachuuf jetti gara biraa biyya alaa kanarti. Kanaaf OBN TVnis OBSnis hundumti keessan galatooma warri mana teessanii nu daawwattan asumaan abbaa bashoon jedhama ani nama gara laaffisa nama gargaaru jaalatudha ulfaadhas ni jedha. Hayyee galatooma isha bashoo hankoon ga'u kan keen gaatu hada bashoon gaafata hada bashoo karoorri keessan 2017 maal fakkaata kan saaniirraa addamoo akka maatiitti tokkuma mari'attanii karoorfattammoo yaadi namaa garaagarsiya tokko maatii tokko keessa ta'anii namni yaada garaagarii qaba isin karoora akkamii qabdu?
Baala afaan nagaa fira raabatu gaali. Yoo afaan nagaa keessa nama kaamaleen ta'u. Sagalee Yoo nagaa. taa'eyyuu karoorsaa ilma koo saganaa wajjinoo warreemna. Amma karooran qabu akkasumatti itti fufa taanaani. Gaa'ela koo kana hiikuudha karoorri koo ni jalqabaa. Dhaqeen immoo mangashaa fannaqee ulfaa malee kana hin ta'u dhala koo wee iccitii kan risiisaartu mee jedha. Karoorri keessan kanuma. Mangasha. Haa ta'u dhaabattanii yeroo keessan qaaliirraa naajjina haasaa gochuu keessan baay'een sin galateeffadha. Naannoo dhumattuu haasa'aa jedhanii tani odoon xiqqoo qabadhee haasa'aa jedhanii na beeku. Tole galatooma ayyaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma isinin jaalladha. Akka miidiyaa OBS OBN itti isin jaallanna. Isin miidiyaa tokkumatti miidiyaa lama hojjettu. Bare si eebbisu 2017 rukutee gaa'elaan si haa rukutamu. Mangashaan kabidhaan. Maal godha mangashaa? Marsii ilaallata waa'ee mangashaa? Marsii ilaallata. Ayyaan hoggaani wanta haaraa waanuma barri haaraa waanuma haaraa baatee deema. Mana koo diiguuf ka'e manatti agarsiisa. Waa'ee mangashaan baatu immoo natti himu. Mangashaan maalidhaan jedhee Maal godhaa sii jedhee natti laasa waa'ee mangashaa? Mangashaadhaaf an dhiyaatte. Afaan matti na dhufe naannoo. Inna dhugaa mangashaa bira dhaqi ka'anii nan gala mana kootti hin gala. Ani mara kennee koo fudhatee deema. Haadha Bashoo. Yeroo warqee kanarraati yeroo kennu laattee interviyuu nuu ta'uu kee baay'ee galatoomii siin jenna akka miidiyaatti. Okay, sinillee baay'ee galatooma. Dhimma hawaasa keessa jiru gadi buutanii qorachuudhaan waa'ee gabaa hayyaanaa hundayyuu qorachuudhaan uummata keessa deemtanii waan uummata gaafataniif guddaa galatooma. Baay'ee galatooma. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Nagaadhaas? Nagaa baga ayyaana waggaa geessan. Baga geenye. Baga olumaan geenye gaaffii tokko isin gaafadha. Naajjina haasa'uudhaaf eeyyamamoodha. Sinittiin qaba lakkoon qabu sinittiin qaba. Eeyyamamoodha. 2016 dabarsinee bara haaraa geenye jirra. Bara haaraa kana akkamitti ilaaltanii akkamittiin adeemaa jirtu? Tole barri 2016 bara gaariidha, bara dansaadha. 2016 finneerra isa isin hin gaafanne anuma gaariin dabarsitan deemana yaada abdadha. Yoo gaarii teessu ganaa duubatti deebifnee gaarii gochuu hin dandeenyu. Dhumeera ni already dhumeera. 2017 kana keessatti akkam karoorri keessan akkam yaadi keessan ilaalchi keessan hawaasa kana keessatti isinis karoora akkamii qabdu akka maatiitti san jedhu isin gaafachuu barbaade. Bara 2017 hin beeku, bara habaarama ammayyuu naan tolle barri. 2017 jalqabne itti seenaa irra karoora maalii qabdu? Kanaaf 2017 sinii mijataa miti. Naa mijataa miti. Maal rakkinni keessan kanuma ammoo? Beetta namicha ollaa keenyaa tokkotu jiraas. Duratti sarara waa fudhannee oolla. Har'a garuu gara malkee mana isaa dhaqee jennaan innis bifa sanatti jijjiirrata. Waan ittiin ayyaana ooluun dhaqa. Bara dukkanaadha barri 2017. Dhiisi. Sababu harka namaarraa dhabdanii bara dukkanaa ittanii moggaasuu dandeessan immoo maaliif hin hojjettanis hojiin nama barbaachisaa hojjetanii jijjiiramuu waan jirudha. Yeroo hundumaa harka namaarraa eeggattanii baraa fi harka namaarraa eeggachuun maaltu walitti fide? Kun amma xiqqoo ishee ifa nu godhaa. Eessaa dhufteetii miidiyaa kana irra? Ani miidiyaa hawaasaa miidiyaa uummati keenya itti fayyadamu irraan dhufe. Televezyiinii irratti darbaaree hin jedhu. Hin darbaa rakkoon kiyya kuna. Maal rakkoo kee haasaadhu rakkoo keessatti hojjetatee fudhata garuu ayyaana waggaa kana akkamiidha gammachuun keessan akkamiidha kan jedhu fudhannee asin haasofsiifne malee nuyi birrii laanna miti warri miidiyaa birrii raabsina miti garuu uummati isin irraa baratu jireenya keessan irraa maal barata namummaa keessan irraa maal barata isa jedhamudha malee. Kanarraa maal baratu yoo jette Ayyee daawwattoota keenya galatoomaa isiniin jennaa si'a tokko wantootuma akkasiitu nama mudata gaafa hojiidhaa fi olii gad deemaa wantoota baay'ee argaa oolla galatoomaa waan jennu hin qabnu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jennaa.